Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan uummata babbareedoo nagaa keessanii kunoo har'a immoo daabboo bareedaa hedduu tokko namatti tolu baay'ee laafaa kan ta'e isinii qabadhee dhufeera. Hedduu tokko jaallattu mana keessan keessatti yaalaadha isiniin jedha. Hedduu tokko namatti tola. Buna yeroo qursii bunaas ta'e akkasumas yeroo hundaa itti fayyadamuu dandeessanii mana keessan keessatti haala kanaan bareechitanii hojjechuu ni dandeessanii. Daabboo kana hojjechuuf aannan diqqoo ibiddarra diqqoo ho'isee jira. Baay'ee osoo hin taane saniin booda sukkaara maankiyaa shorbaa tokkotti godhanna. Akkasumas irshoollee akkasumas soogidda maankiyaa shaayii tokkotti godhanna. Asitti immoo zayitii maankiyaa shorbaa lama itti godhanna. Akkanatti erga itti buusneen booda sirriitti wal keessa maksiisnaanii akkuma argitanitti hedduu tokko jaallattu maashaallah hedduu namatti tola yaalaadha isiniin jedha. Asitti immoo harcee kiyya gingilchee qopheeffadheera kubbee 3 jechuudha. Isin haguma barbaaddan hojjetachuu ni dandeessanii. Kunoo akkanatti kunoo harka keenya dhiqanneetiin sirriitti miiciqnee bukeessinaa jechuudha. Asitti immoo bishaan diqqoo itti buusadha. Bishaanis qorraa miti diqqooma kan ho'e jechuudha. Baay'ee kan dafee miti. Bishaan diqqooma labbi jedhee wayiiti jechuudha. Isitti buusee kunoo haala kanaan bareechee bukeessee jira. Baay'ee sin laaffisne baay'ee sin jabeessine jiddu galeessa godheetiin bukeessee akkuma argitanitti. Kunoo haala kanaan eega tuttulfanneen booda shaffanneetiin sa'a tokkoof lafa kennaa yookaan immoo hanga inni garagalutti jechuudha. Chaanaalii kiyyaaf haaraa taatan subscribe godhaa immoo akkasumas viidiyoo kana like gochuudhaan akkana jajjabeessitan isin gaafadha. Kunoo sa'a tokkoon booda lixiin keenya akkanatti nuuf garagalee jira. Kun erga akkana gad deebifannee booda waan irratti tolchannu irratti qopheeffannaa jechuudha. Kunoo amma diqqoo haphisneetiin daammaxnaanii jechuudha. Kaanillee gochuun dandeessanii garuu lixiin diqqoo waan jabaateef harkaan isin tursiisa waan ta'eef kunoo waan ittiin daammaxaniin gootanii daammaxuu ni dandeessanii. Itti tolchu daabboo kiyya mootu zayitii diqqoo jala jibanna. Ergasii akkanatti kunoo ni marraani jechuudha. Haaluma salphaan akkuma argitanitti waan nama dhibu tokko hin jiru. Baay'ee tokko salphaadha. Haaluma kana hojjettanii mana keessan keessatti fayyadamuu ni dandeessan jechuudha. Kunoo jala isaas haala kanaan sirriitti wal qabsiisna akka inni addaan hin hiikanneefi. Erga kunoo haala kanaan tottolfanneen booda keessa kennee ammas itti qadaanneetiin haga inni ol nu dabalutti eennaa jechuudha. Yoo akkanumatti bilcheessitan daabboon keenya bareedaa nu ta'u haga inni afuufamee nu garagalutti eennaa jechuudha. Kun daqiiqaa 10 yookaan 15 fixa. Akkuma mana keessaniitti jechuudha. Manni keessan qorraa ta'e sanii olis fixuu danda'a. Kunoo akkuma argitanitti kunoo akkanatti afuufamee jira. Amma aannan diqqoo gubbaa isaa dibna. Isinoo barbaadan killeessitti makuu dandeessanii garuu aannan qofaayyuu hin gaha jechuudha. Qillee hafuura isaa baay'ee namatti hin tolleef aannan qofti gahaadha jechuudha. Yeroo kana oobina kiyya ho'isee jira. Oobina keessan osoo daqiiqaa 10 yookaan saniin dura bantanii dhiistan bareedaadha. Kunoo asitti immoo buna keenya qopheeffataa jira. Buna qursii akka daabboo nu ta'uuf keessa kenne. Buna keenya immoo maashaallah asitti akkaataa jirra akkuma argitanitti. Kunoo daabboon keenya daqiiqaa 40 booda akkanatti bareedee nuuf bahee jira. Akkuma inni baheen zayitii diqqoo gubbaa dibee jira.
Kunoo erga qorreen booda daabboon keenya kana fakkaata hedduu bareeda akkuma argitan gubbaan isaa baay'ee tokko laafaadha. Kanatti erga keettaniin booda diqqoo yoo inni qorree jedhe peestaaliin martanii keettanii jechuudha akka inni sirriitti isin laafuuf. Kunoo erga diqqoos dursiisee booda kana fakkaata. Amma immoo keessa isaa muree isinitti mul'isa. Kunoo keessa isaas akkuma argitan hedduu tokko namatti tola. Baay'ee tokko laafaadha, baay'ee tokko mi'aa, baay'ee namatti tola. Haala kanaan immoo hojjettanii ijoollee keessaniifis isiniifis fayyadamuu ni dandeessu. Maashaallah tabaarakallaa kana fakkaata akkuma argitan hedduu tokko jaalattu. Yoo viidiyoo kana jaalattan like, share, subscribe godhaa. Hanga viidiyoo biraatti ol arginutti assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh.